Hi guys, akkam jirtan nagaa jirtu jirra. Alhamdulillah ana Mo Creative dha. Barnoota keenya akka guyyaa 8ffaatiin waa'ee green screen yookaan ammoo green screen garagaraa fayyadamneetiin akkamitti background keenya remove gooneetiin viidiyoo keenya irratti fayyadamuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Isa kanas gochuuf jalqaba maal goona viidiyoo keenya tokko timeline keenya irratti haala amma argitan kanaan egaa kanatti galfannee booda achiin booda green screen san galchuuf jalarraan maal goona jalarraan okay isin mul'isuuf jalarraan overlay tajettu tana si'a takkatti tuqnaa jechuudha. Si'a takkatti tuqneetiin eega seennee booda achiin booda add overlay kan jedhu saniin tuqnaa. Green screen saniin telegramii keenya keessaa argachuu hin dandeettanii yookaan ammoo kophattis nagaafachuu hin dandeettanii. Achiin booda green screen barbaannu tokko fakkeenyaaf mallattoo subscribe kanaa fi like kana yoo ta'e isa kana add godhanneetiin viidiyoo keenya irratti haala amma argitan kanaan eega galfannee booda maal goona isuma san maal goona irratti akkanatti tuqneetiin jalarraan akkanatti dabarsuudhaan maal goona jalarraan remove bg ka jedhu kana si'a takkatti tuqna. Remove bg tajettu tana mallattoo namaata qabdu tana isiisan si'a takkatti tuqna. Isa keessatti filannoo meeqa nuu fida jenneetiin yoo ilaallu filannoo sadii nuu fida. Inni tokkoffaa auto remove, achiin booda custom remove fi chroma key nuu fida jechuudha. Sanni keessaa isa kana balleessuuf magariisa qofa balleessuu waan barbaannuuf maal goona chroma key tuqna jechuudha. Chroma key kan jedhu san tuqneetiin chroma key irratti qaama geengoo kana bakka barbaanne gara laddaa gara afoo positionii barbaannetti gochuudhaan jalarraan ammoo intensity kan jedhu sani dabaluu fi hirdhisuudhaan intensity isaa dabaluu fi hirdhisuudhaan qulqulleessuu dandeenya jechuudha. Achiin booda right gooneetti yoo ilaallu mee maal ilaallu haala amma argitan kanaan nuu fidaa jechuudha. Isa kanas saayizii isaa zoom in fi zoom out godhaatiin yookaan ammoo guddisaa xiqqeessaa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Akkanatti green screen irratti bakka barbaanne gooneetiin fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan isinis viidiyoo keessan irratti galchuudhaan haala amma argitan kanaan mallattoo like fi wantoota garagaraa fayyadamuu dandeettan. Fakkeenyaaf ammas mee kabraa haa galchinu. Kabraa haa galchinu. Ammas overlay tuqnaa achiin booda add overlay kan jedhu san tuqneetiin green screen barbaannu tokko akkanatti add godhanneerra. Achiin booda jalarraan deemneetiin remove bg kan jedhu kana remove bg tajettu tana isiisan si'a takkatti hin tuqnaa. Achiin booda chroma key kan jedhu san hin tuqnaa. Achiin booda circle viidiyoo keessan irra dhufu kana positionii barbaadan irratti gochuudhaan intensity isaa diqqoo akkanatti dabaluudhaan haala amma argitan kanaan nu qulqullaa'eela. Zoom gootaniitiin viidiyoo keessan bakka barbaadan haala kanaan kaataatiin viidiyoo keessan irratti green screen kanneen fayyadamuu ni dandeettanii jechuudha. Ittiin fayyadamaa isiniin jedha. Yoo gaaffii qabdan koomentiirra naa barreessaa. Nagaatti.